dhali. Anis dhalaadha. Dhalaan dhali anis. Biyya mootummaan jiru keessa akkamitti abbaan ilmoo gudeeda? Akkamitti abbaan ilmoo xiqqishoo ilmoo barachuu jirtu ilmoo fiicharii qabdu akkamitti abbaan dhalee gudeeda? Mootummaan eessa jira? Mirgi dubartootaa eessa jira? Mirgi ijoolleetoo eessa jira? Sagaleen haadhaa eessa jira? Mirga barbaanna, mirga dubartootaa barbaanna, mirga ijoollee barbaanna, mirga daa'immanii barbaanna. Dirqama du'a bichaa irratti nuuf fudhatamuu qabu. Uummata akkana godhu kana walitti qabanii du'a bichaa irratti faradamuu qabu. Hidhaa miti hidhaa hin barbaannu nuti. Hidhaan faayidaa hin qabu. Hidhamanii ni bahan. Boorullee akkasumatti itti fufan. Hidhaa miti kan nuti barbaannu. Du'a irratti nuuf murteessuu qaban. Du'nillee silaa isaaniif ni xiqqaata. Garuu du'a irra murteessuu qaban nama akkanaa kana. Namni akkanaa boorullee haadha isaarraa hin deebi'u. Haadha isa dhaltee isa guddisteerraa illee hin deebi'u. Nama ilmoo isaa taphatu. Nama sammuu ilmoo isaa balleesse. Nama jireenya ilmoo isaa balleesse. Nama fiicharii ilmoo isaa balleesse. Booru saayiboonni isii maal jaaniin? Booru ollaan maal jaaniin? Booru mana barnootaatti maal jaaniin? Taabbaan sii gudeede. Taabbaan sii balleesse. Taabbaan sii jireenya isii qollisee jaaniin. Nama akkanaa kana nuti fuula duraafillee hin feenu. Fuula duraafillee akka dhalatullee akka jiraatullee hin feenu. Mootummaan Itoophiyaa ammallee sagalee teenya kanneen ijoollee teenyaaf obboleeyyan keenyaaf haadholii teenyaaf mirga dubartootaatiif mootummaan Itoophiyaa irratti nuuf hojjechuu qaba. Kanaa ol hin dandeenyu nuti nuuf gaha. Isin hundinuu warri dubartoota taate warri dubartii hin ta'in isin hundinuu akka jirtanitti sagalee teessan daqiiqaa muraasaaf yookaan sekoondii 30 yaada keessan kennachuu qabdan. Haadha teessan cinaa dhaabbachuu qabdan. Obboleettii teessan cinaa dhaabbachuu qabdan. Ilmoo teessan cinaa dhaabbachuu qabdan. Warra ilmoo nama biraati gudeedamu jirtu. Borummoo ilmoo teessan, bor obboleettii teessan kaneen irraanfatina. Isin hundinuu sagalee teessan kenna. Bikka jirtanirraa sagalee teessan kenna. Nama keessatti nama dhibbaaf wayi. Ilmoo xiqqishoo ilmoo fiicharii qabdu jireenyi isii gizee badu nuti maal godhu jirra? Isin dubartoonni maal eeydan? Isinoo maal eeydan? Hanga mana keessan dhufu eeydanii sagalee teessan kenna. Dhaamsaan isiniif qaba. Akka jirtanitti isin hundinuu sagalee teessan kenna. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anis na laallata. Mirga ijoolleetiif niin dhaabbadha. Wanni ammaan tana deemuu jiru biyya keenya keessatti ijoollee firii takka irratti wanni hojjetamaa jiru gocha daangaa hin qabne dhukkuba balaa arraan tana akkamitti ilmoo ati dhalte takalee baabaa jettee sirra maramtee nu hundi ilmoo qabaachuu baannus obboleettii qabna. Haadha qabna haadha nu dhalte. Warri ilmoo qabu keessaafuu ilmoo dhalee warri arge ni beeytan. Akkamitti firii takkitti kalee lafaa kaatee baabaa jettee sirra maramtee si wajjin taphattee si amantee sitti abdattu. Akkamitti namni gocha hamaa irratti hojjeta? Balaa akkamitti irratti hojjeta? Boru isiin tun akkamitti afaan kamiin waa'ee abbaa kana gisee ibsitu afaan kamiin ibsu teessi? Gocha duutii irra jirtu kana kun abbaa miti reefka malee. Tanaafuu gochi akkanaa biyya keenya keessatti dhaabbachuu qabu. Biyyi teenya shari'aan buluu baattus nuti gocha akkanaa dhaabuudhaaf mootummaan itti uusee jira. Waan harka isaanii harkachuu qaban hidhuunii fi kun itti hanqata. Tanaaf sagalee taanee fi ijoolleen akka hin miidhamne gocha akkanaa kana keessa akka hin heddummaanne cinaa dhaabbachuu qabna. Isin hundi warri achi ala jirtan, isin hundi warri mana keessan dhoowwifattanii jirtan hundi bahaa boru ilmaan keenya irratti ga'uun isaan oolamu. Bahaatii sagalee keessan kennaa. Garaan nu gubatee jira. Jecha kana mataa keessa deddeebisaa dhageeffadhaa. Abbaan ilmoo gudeedee akkamitti sagalee namaaf hin fudhatamne?
ilmaan abbaan isaanii balaa itti dalage san cinaan jira. Tanaafuu isin hundi sagalee keessan kannaa. Warri achi ala jirtanis gabbahaatii mootummaan akka waan harka isaanii arkatan, akka waan isaanii malu arkatan gocha kana hojjete akka harka isaanii arkatan godha. Galatoomaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.